Dhaabbanni kun biyya kana keessaa baduudha. Dhumee miti callisaa kaa. Dhumate kalas. Ataa'u manni. Kuttoo keessa ciimna kana as bulaarra. Dhaggeeffadhaa obboleessi keenya isuma dhugumaa jechuudha. Mucaan sun mucaa miskiina jechuudha. Nu biraa du'oo miti. Maa inni kuttoo keessa oteessa taa lafarra waa tokko rakkoo gangaladheesin agarsiisan taa gamme taa nurra. Dagahaga. Woi olangala. Kata duke abasi biyera dufne biyekalla. Biyera dufne biyekalla. Dagesani wanja rijen. Yala toma nageenya edanitu. Nageenyu manta warra itigabayu enisini finna. Rakko keessan tokko itti lamidi. Egaa nagaan erga bakka bide nagaa barbaanna kanummo. Callisaa ka amma kaasatu. Aya. Me wallo. Alto kayema. Fama ojin geneto. Fama ojin. Warri kairo jibte do it share goda wal gesan. Share nu goda. Kamatu bulli fina. Libi mobile goda mu kanoro mo undat. Kitama. Mobile wal fulina. Aya. Mobile wal fuchun gamachun numne. Tol gajarumne. Akanta de. Khalas. Elamemo. Ejollen kenya kajedani. Agala eda dubbi sabulle miti ibsa dugafa ambetu warra bistikas keessa ture Amerika deemi affeeree dubbata turani akki jarri jedhani nu dhaabbata jireebaatti dhaabbata adda addaa akka jarri sin dubbisan community le dubbisan goona jedhani nu community keessa jirru mallamanna miidiyaan fedhe yoo jara dubbise haqa nu kaaka keenya miidiyaa irratti nu dubbachuu ummanni Oromoo idil addunyaa irra jiranu dhaggeeffadhala. Sila kan bakata gargaaru qabu maaliin yaadaan eenyuun beektu obbolaa keenya Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kaanadaa, Jarman biyya adda addaa jirantu nuuf sagalee ta'uu qaba. Maaliif as teenyee rakkoo keenya himachuun dorgaadha. Kanaa jennaan kanaaf ayyee maal balleedhaa? Yaadni uummatatti yaada tokko qaba. Walii gallee namuu gamanaaf kennuu ummanni qoyaa katara. Liibii fayyada. Miidiyaa irratti yaadniin barbaachisu yaadni nu dhumneef tokkicha waan ta'eef tokkichi teenya dhaggeeffachuudha waan kanaa jennaani obbolaan keenya Awustiraaliyaa biyya gaddaa jiranu laayibii kana hordofaa jirtanu adaraa beekumsa keessanii jarri kunis hireetu biyya kana keessatti dhamaasee jennaan obboleessa miskiina waraananii bakka nu irra tarkaanfannee gallu irratti waraananii badii tokko malee mucaa daa'ima suuraa isaa isin agarsiifna nu jala ajjeesanii obbolaan keenya harki caalaan as keessa jiru warra waraanamee jechuudha. Warri biyya kanaa maal nuun jedhan mootummaa yoo waraanamtee waajjiraalee maal nuun jedhu nama si waraane sana maqaa isaa hagaa kaakayyuutti fidi nuun jedhu. Yookiin deemi lafa kophee todhatan. Kanaaf nus ijoollee hundi keenya yoo Oromoo miti biyya keessatti rakkoon nurra geenyaan biyyaa baane miti biyya namaa keessatti rakkoon akka nurra geenya obbolaan keenya biyya filadamee keessa jiranu sagalee nuu ta'uu qabu moo hin qabanu? Amaanaadhaan manna community Awustiraaliyaatti Kaanaadaatti sagalee akka nuu taanu malee waa biraan barbaannu nagaan baanee nagaan galuu dadhabne akka nagaan baanee nagaan galuuf waajjira guguddaatti akka jarri nuu beeksisanu barbaanna gatiiteef miidiyaan hedduun OMN'n Oromiyaa 11 akkasumas miidiyoonni Oromoon qaba jedhame nurraa dubbachuu qaba jechuudha. Kanaaf acallifnu re dhumeera kanas dhuunfinneeraan mirgi nuti amma qabnu ka Ameerikaa ka Awurooppaa jiru homaa nuun godhu sa'aatii amma kana keessa nutu mirga keenya kabachiifata saaq waliigala wanni as dhufneef nama du'e kana mirga isaa gaafachuuf hireen isaa irra ajjeefte kun boru nullee ajjeesuu waan danda'u nurra waan jiru hiree fuuldura keenyatiif hiree har'aatiif hiree har'a mucaa qabrii jiru kanaatti du'e kanaatiif asif baane amma ka booda goon ka amma wanni godhuu qabnu tokko nu dhageeffadha harki mirga keessan gaafata bakka kana wanni dhufneef gaafii qabna iyyannoo san galchuuf harka baafnee uummata kanatti iyyatuu qabna jechuudha.
harki kun maaliif geessi gaafatu waan dhufu harka keetitti fayyadame takka ijoollee miidhamtee harki ciramee dhiigni irra yaa'aa jirutu jira fuuldura kana. Kaarra makaan gana kaleessa kaachi buroqe galmoona jira. Elemoona jira. Koppiliin share nu godha uummata keenya koppiliin share nu godhaati nama biraan nu ga'a. Ciramtee harki isaanii suuraa warri qabu jira. Kuni ragaa ijaatii kayyuween Facebookidhaan seenu laata? ummatoota kana Facebookidhaan seenu Facebookiin ta'a waan ta'eef kala Facebookii iyyatti agarsiisatanii Facebook. itti kennanii mana hidhaa guddaa keessatti Marwat ajjeesuu jira nama jiraachisu qophiisuu dadhabee achi keessatti jira Oromoo. Kakuu eeguu eemi gaafeellee baafachuudhaaf dubbachuudhaaf yaadeemi. Kanaaf garaa isin haa nyaatu namni keenya bakka jirutti wal dhagayaan gattaa waan keessan kabajaa nama kennannee jiru. Kanaaf garas hundura sampai garas bayi jira himata wallaalanii hayyachaa baara warra himata wallaalullee waliin goonu. Galatee huccuu baafateetiin Oromoo guutuu waakkatee amantii qayyare ani finaaf maaliif dhibeen ta'an natti yaaduu qabdu niitii arrabsan daa'ima isaa jalatti arrabsan haa ilma namaati itti dhagayama siigalee miti wanni inni gadi bahee dammoo dhalaan akkas taate jedhe warra kana deebisa malee dubartiin gaarii jirti beeka akka gaarii kana osoo gaafate deebii gaasii deebii quubsaa kanaaf warri isabsu dammoo dubartii shanxaltee dhabaate anuu sitti hima siigalee ta'a. Kara maraan itti darbanii wallaahi isin kata baadii namooma hin qabne tajiruun harkaa wanni martee wal harkaa ta'e malee dubartiin namummaa qabdu niitii nama jalatti hin arrabsu. Sabboonummaadha ani fakkeenyaaf wallagga ta'e niitiin asii aanolee arrabseeti ta'a. Bilisoo. Wanni Naasir nama arrabse. Siigaleen kanaafiyyuu Nasrii aanolee kan niitiin isaa arrabamu. Daa'imni isaa xiqqaan daa'imni zimbeen daa'imni dhiigni kun arrabamus garaa si nyaanne Nasrii aanolee gadi bahee aariidhaan jecha kana dubbate viidiyoo akkami waraabadhee qabata. Mucaa kana maa arrabsanii niitii ajalaa arrabsanii itti dhagaame ni aare osoo nama iyyuu ajjeese baraan itti ilaalu Nasrii aanolee mikinaatuun tuqanii bara haa niitii nama jalatti kun daa'ima argattee yoo beekte bara daa'imni maal akka ta'e ni beekte. Ibrahim waan jira beektane namni kun jechaadha hundi isaatu jibbaa nama kanaaf qabuuf akkana lafarra reganii haasahan malee akka irra baatetti yoo gisee sanii mana farsoo seenee aaree dubbatanii jiran kun wallagga jedhaa dabbaasii hin dubbanne ufuun beektanii warri na arrabsaa ooltanii ufin beektanii hunda kenna waan shamarra Oromoo dhiisiti shamarra akka Itoophiyaa keessa dhumna hunda keenya wali qabeen arrabse malee waan wallagga adda baasee arrabse hin qabu. Takka jedha waan jibbama malee waan nama balleessa sin qabu. Oromiyaa biyya kooti ani kanin jedhama inni wallagga lafa maa walitti shamarra arrabse malee gandaa si mana dhagaye namni bal'aa namaan argu dhagayama sagaleen kiyya ija takka jarraa meenaa kenna ija takka bitti hin bahe hojii harkaa qaba deemu jarjara qaba waan ta'eef mi'uuti godha mi'uuti takka bichaadhaan carraa ija takka itti fuuf. Galatooma carraa naa kennuu keessaniif galatooma isiniin jedha. Wallaahi dhugaa isinitti himuufani. Dhaamsi ani isiniif qabu. Ijoollee arseetiif dhaamsa isiniif qabu. Warri gartee dhiira taatee dhalaa taatee garaagarana deemtee gartee jartuu fi galtuu jala garaagarana itti hirkattee nama keenya arrabsitu. Uf eeg, uf beek. Isinii galee har'a Nasrii arrabsanii hawwii arrabsan daa'imni sabiyyi kaleessa dhalate wanni wallaggaan godhan jiru wanni ijoollee wallaggaa godhan jiru isinii galee nuti nummaan arsiinsi koomandoo maal goone koo nama maal goone waa'ee maan keenya dhiigni keenya maa namatti mi'aaya har'a isoo akka jaraatti bar Nasrii aanulee jechuun nama sammuu qabu malee isoo akka jarri gootutti
silaarra maraatee jira mucaan kun dhugaa isinii galee namni keenya maal godhe takkaa yoo namni sittee namni shamarran keenya yookaan dhiirri keenya likki namatti safuudhaa maalidhaa akkasiidha jedhu waan akkasii dhaaba walirra nama isin tuqe mukatti cabsa isinii galee abbaa fedhe haa ta'u uftaanee jiraanna nuti hayyus taanan gootummas taanan namni nutti himu beekumsas taanan ni qabna isinii galee kanaafuu nama isin tuqe abbaa fedhe maan taane mukatti cabsa ofirraa torba wanni sabiyyiin isaan godhan jiru wanni nasrii aanole isaan godhan jiru kaleessa itti kadhate gurbaan kun hirriba dhabe har'a isarraa nyaatanii isa nyaatan isu akka jaraati ajjeesan ni gale nu ajjeesu baratan hayyuu keenya miidhuu ajjeesu baratan nuti warra wallaggaa waliin walumattu waan qabnu oromummaa isinitti hin himannu ilmaan zinaa ilmaan shaarmuutaati wallahi likkii isinitti himannu Dikaaltota abbaa fedhe maan taane jechuudha. Waan walirraa hin qabnu nuti. Kaleessa haa caaluu hin deessatu warri nyaate warra wallaggaati. Abdii Oromiyaa. Oromummaa isinii wajjin himannu nuti. Akka sagaleen isaa sagalee isaa waraabde daa'imni isaa maa garaa hin nyaatin ka sagalee isaa biraa qabu. Daa'ima isaa akka galchanii irraa zammaanaa ta'e waa'ee isaa. Isinii gale kanaafuu nuti namarraa dantaa takka hin qabnu nama of ta'ee jiraatu kanaafuu muka itti cabsaa nama isin tuqe abbaa fedhe maan taane. Uummaa fi fayyaalummaa ta'e ilaalanii nuti taphatan. Isa fuudha jedhee of qaqqabe. Kanaaf galatooma carraa naa kennu keessan. Abdii Oromiyaa galatoomii hin jarjarannaa carraa kenneefi innaa daqiiqaa lama fayyadamaa yaada keessan bayaa. Adeellee carraa naa kennee muraasni hira fuudha. Baay'ee. Illaa waan dubbachuu illee waa'ee hin jiru beekte ijoollee namni keenya maal beekte. Sagalee kun fuudha. Nagamu. Nagamamma. Madaani kulkularra gahe tokko xiqqoma yoo caafii takka laal qorellee tuute hin dhooyaa beekte namni keenya akkasii sababa suqa. Xiqqishuma sababa wayii walirraa suqa xiqqishuma. Garamiin nama san arrabsin garamiin nama osoo amma biraan xiqqishuma waan tokko jedhee mana ofii banatee waan tokko jedhee gizima sanis afaan garagalchanii isuma ammoo jihaasa nagaan kana irratti duulan jechuudha. Waan akkanaa dhiisaa Naasir Aanolee har'aani Naasir Aanolee dhugaa qaba maalitti dhugaa qaba gisee akkasitti hawwii fuudhe san mucaa kana maraachan Naasir wallahi goota Naasir goota maaliif goota gisee inni akkasitti isii fuudhe san suuraa mucattiitii fi suuraa namicha sanii feesbuuka kanaan balleessan san tokkookin hin jiru nagamu. Suuraa isii kana Facebook kanaan balleessanii tubii kanaan balleessanii ittiin daldalatanii gisee san sakitti jedhee callise Naasir Aanolee hin dubbanne bira kute hayyuudha miira bira kute har'a baga dubbate har'a baga ofirraa dubbate baga akka jaartii isaa jaalatullee isinitti hime akkam taatan gubadha warri jaartii qabatu hin beekne Naasirraa laala qabadha akkam jaartiin akka kabajaa qabdu akkam ilmoon akka kabajaa qabdu keessattuu akkamitti akka jaartii qabatan Naasirraa qabadha hin waanyina afuuftuudhaan hin waanyina namni hundi keessattuu nu dhalaan ufaa kabanyu sirriitti ufaa kabanyu namni waan dubbiin maal jedhe dubbiin sar eenyutu dubbii balleesse dubbiin saree fi ijoolleerraa kaatee dhaabatu jedhe Sheebaa Amarra Shaad Abdullee isinii galee saree fi ijoolleetu waa balleessaa jedha duraanuu kanaafuyyuu nu shamarran ufaa kabanyu baay'eetti ufaa kabanyu hawwii yoo taate obboleetti ta'e hawwii homaa nungoone hawwii wallagga yoo taate wallagga bakka buutu Naasir Arsii bakka bu'u uf bakka bu'a anis uf bakka bu'a Imraanis uf bakka bu'a nu ijoolleen Arsii uf bakka bu'u malee nama takka bakka bu'uun akka abdiin jedhu uf taanee jiraanna wallaggallee uf taanee haa jiraatanii wanti nama arrestanii wanti naaftaniif takka hin jiru Naasir dhugaa qaba sammararra isinii taraan ballee isinii haa callisu addanii. Mucaa kan isintu miira keessa galchee isintu wallahi isintu dubbise malee Naasir Salaanam akkatti dubbatu miti namni hunduu hin beeka. Kanaafuu ufaa kabanyu namni mana banatanii namarraa jettan hin jedhina keessattuu warri dhalaa ufaa kabanyu. Ana ganuma isiniin jedhaa gallatoo Imraan Sanyii ergadhu qaba sanyii jawwee ergadhu eessaan si jalaa bu'aa ergatu galchee.
No, no, ni bayan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نايل سيادة يا بيت بها. وأنا بايت جرو جرامي تجرا. أمس سوريتون نما نفقاليها نتبنيان جالنا. درتيمو وري وليقا دار أكن ما وانا رجيسان جر وكن ورما هنا في يساقون دندانيا ملي بوريلي ناصر خبجا قبا نما بلتي قبو لما قبو نم تقطو بيته بلتي تنايو تجارة چوندن دينه يو هنجرا دارا تيريرات نيسا يجتورا بلتين تنو يو نيما قدارا سوتو يو هبه كني يجتورا دائم نكون اللي مو نما رب دينو روغته وكا هتو كبو يجرا كون اللي نيما قدارا يبسي موتر مكيس يو مجان كندر غغيسا يوم مثلا يو حجي غلي حجي ني رابطيسان يو جتورا يو درغكما إسا كانتو ميقاتو هوا حقرب ديرو تنيجي كنا ما شاء الله الراجعين جيران اللي رب نورني سائر رسول ما يصلي ساغوت سوفي اي بلتي سلي بلتي جالا خبجا ما وري فايدان كم نجلا ديمتي وها سنا متي سيغلي وانيو نكنو ما بار رومون متي ولينتان ولينجالا نوبا وسو انما براته ولي ردودي قالوا أورمو ترى لا والله العظيم بك هندتو مشاكلات أمتو إسي تول بيتو إسي تول نفسو إسي تول إسي مالي فين بيواني وانا كتي والجيب نوفجج ولما قال أورمو هندتو يو ربي أورمو سلام دمي ربي ولا هاجالة تيسو جنو لين ما أورمو لا قرأت والجيب نكمنو كناف وان إني أقول له إنجرو الربنا مرة سيمو سنكما وفرب سيسني بلسي إنجرو نمس نقول كبا نقول نسا رب ساها عمري درسوا جنان نقول إسلام بلتي إسلام هاكنا نسوفي مجيء سنمو مجيء خبجا قبضو نمين بلسي نهنجرو يرو سنت الليو ساتهاوين أو إسارنا كم مجولين بري ديدا ماني بري شنتا ماني لقوم ما قد باتي بانغال وجدوا ليتو كان اللين دلينا كرب يودو بني فريت هذه جرات باتي تشورو سنيجو فتوم ما شيء ما شيء أوين جميع رتبان قالوا وجني نكبل تبرد بالتماو فوارد درون فوكيسني جولين بيارا بادر تارون بيارا باكن نقوفتني تريون أوسنا كبجة نمسي نمين بلسين انجرو سو بلسيته سنسا كان خبجان رفتك أبان كيسا سينتي كندن سودان جنان غوان غاليني تدانا جدان كندن دي سودان جنان غوان غاليني تدانا جدا ورمو جويرو ماما نمني غافا kan niti nama Arab sobat aku kan Arab kamu mau umat orang mau walid kabameti abandon deh wala cafet afuga kan itu kubadle sabab sebadle seswal kabe walu ajes umarang kamu أقول يعني أبتي أنا ما تجت إلى وأنت قلت لنا ما دبار جت سيفا لا هي بيت جس أنا كسرت جولين كسمانا بنته أماني أبدي ورهار يكون ورب صغيرة ما علي ما كسرت الراوي هنا بقري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تدبري أنا سوتني ما يسافر وجهي ما أقول لك يا سرتني كل شيء فندي فما جدّون أصلا ساجر سين حاول itu pengasar aja kan dari kalau itu tadi boleh di sana dia ada kisah itu أكاسوية سينتي جبتي ميرا كيس اللي هسيني أما استانا نولا كهين جبنا هنجنة أورومون أنتو أورومودا كتا كنا تكو هندتو والكبنيا والجالنا ونين ولو جبسي هنجرو مالي في أورومون ما تينا بجتشو قارو وصوما أورومون ما تينا فول جالن نمو وان هنتاني دلقون وان هنتاني نمان جتشو وان هنتاني نمرر راوتشون إمبرباتشس ولا كبروا وانو مجرو دبرتي لنا كما دبرتو ما يسيتين غير الله قسمه بورتين مو إيه نماليو تي الدنيا تنرت ونمال هوانيله ونم